Hello, akkam jirtan baga nagayaa walitti deebine. An Abdallaa Siraaj. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu keessa deebii qubee afaan Oromooti. Sababni keessa deebii qubee afaan Oromoodhaa dhalee barattoonni hedduun keessan kan har'a keessaan naqunnamaa jirtan telefoonaanis tahee koomantii irratti naqunnamaa jirtan qubee kan hin beekne hedduudha. Qubee kana ani kanaan dura barmoota jalqabaa irratti gadi dhiiseetiniin ture. Haa ta'u har'a takkaahu ammootiyyuu bifti amma ani gadi dhiisee fi gadi dhiisaa jiruu fi bifti kanaan dura ittiin gadi dhiise garaagarummaa qabaa jechuudha. Maaliifi haalli kanaan dura isin gadi dhiise akkanatti qindoomina hin qabu. Haa ta'u qubee hunda isiitiyyuu gadi isinii dhiiseetiniin ture jechuudha. Har'a kan ilaallu qubee dubbachiisaa gosa tokkotti, dubbifamaa gosa tokkotti, qubee cimdii gosa tokkottii fi akkasuma mallattoo hudhaan akka qubeetitti akka itti fayyadamtaniif qindeessee isinii dhiyeessee jechuudha. Kallattiidhaan gama barmoota keenyaatitti osoo isiniin dabarsiniin duratti barmoota dabre maal akka isin barsiise, maal akka isin agarsiisee fi akkasuma tokko tokko keessaa isinii tuquudha barbaade. Tokko hiikkaa jechoota afaan Oromoo barannee dabarre, seerluga afaan Oromoo baranneetiin bira dabarree jechuudha. Akkasuma torbaanotaa fi ji'oota maqaa isaatii fi akkasuma keessa gadi buunee tokko tokkos wantoota hedduu irraa ilaalleetiin jira. Har'a kallattiidhaan qubee afaan Oromoodhaa barattoonni garee keessa jirtan kan qubee hin beeknu jettan amma YouTube keessatti ni argattu jechuudha. So kallattiidhaan gama barmootaatitti isin haa dabarsu. Osoo kallattiidhaan gama qubee kanatti isin hin dabarsin qubeen tuni seenaa hedduu qabdi. Hayyoota hedduudha itti dhabne. Hayyuu tokkotu jira. Inni suni maqaan isaa Jaalmurataa Sabaa jedhaniin Harargee Bahaati. Qubeen tuni yeroo jalqaba duraa raabsamtu naannoo sanirraayi akkaataan isin itti raabsamte seenaa hedduu qabdi. Fagoodha. Jalqaba duraa jechuudha. Hayyoonni qubee afaan Oromoo kana gadi dhiisan kan akka Sheek Muhammad Rashaad Abdullee fi akkasuma hayyoonni biraatis hedduudha kan isaan gargaaranii jechuudha. Isaanan kunniin akkamitti akka qubee kana diina harkaa baasan takkaahu ammootiyyuu miidhama hagam gahu akka isaan irra gahe irraa xiqqoo isii haa haasofnu. Isaan sunis qubeen akkaataan isiin itti faca'uu dandeettee fi akkaataan isiin itti Oromiyaa hunda keessa seenuu dandeette baay'ee wareegama guddaa kafalchiiste hayyoota keenya jechuudha. Yeroo tokko namoota jaalmurataa waliin jiran dubartoonnis keessa jirtii qaban nama 7-8 seenaa irraa jechuudha akkanatti himanitti nama 7-8 kan qabaniitiin hin jedhanii kana keessaa namni sirriitti ijji nafxanyoota yeroo san irra buute murataadha. Murataan kun maal jedheen beeytanii namoota san maal godhanii quba irraa ciran qubbeen kana irraa ciran murataan suni maal jedhe beeytanii jecha ulfaataa jecha garaa nama nyaatu jecha namaa hin qabatamne jedhe maal jedhe qubee quba keennaa qubarra nu laalaa qubbii nurraa murteef waa hin qabnu laalaa seenaa qubee teennaa ilmeen nurraa dhaalaa isaan irraa laalaa jedhe maal jechuudha. Yeroo san murannaa hagana gahu itti qaban hayyoonni keenya murannaa hagana gahu itti qaban gootonni ilmaan Oromoodha. Har'as gootota san caaltutuyyuu qaallitti jira. Gootota san caaltuyyuu eessa jira? Bosona keessa jira. Qubeen laaftuutti hin dhufne. Quba kanatu irraa murame. Sii galee? Qubni nurraa citee quba nurraa murteef waa hin qabnu laalaa. Seenaa qubee teennaa ilmaan irraa dhaalaa jedhe. Ilmaan suni ana hayyoota gugurdoo nu barsiisan kan irraa barannee fi akkasuma nutis ilmaan isaanii qubee tana takkaa miti lamaa miti sagalii miti 99 dachaa goonee waan beeynuun nama Oromoodhaa dhala Oromoodhaa kan hin beeyne ni barsiifna jechuudha. Isinis ammoo kan hin beeynes baradhaa kan hin arginis agarsiisaa qubeen tun seenaa xiqqaa hin qabdu. Duuba kaa namoonni yeroo san achi keessa jiran kun ka qubni irraa murame ka odoo qubni irraa hin muramin qubeen tuni isaan harka jirtu waraqataan maramtee namoonni kun kan buna daldalan kan soogidda daldalan kan caatii daldalan kan wannoon biraa daldalan hundi isaaniitti iyyuu maal godhan addaan qoodatanii ka buna gurguru ka buna daldalu
buna keessatti awwaalee Harargeerraa gara Machaaraa irraa gara Adaamaa Harargeerraa gara Dirree irraa gara Jaarraa irraa gara olii gadi faffacaasan ka buna qabu buna keessa naqee kan soogidda qabu soogidda keessa naqee ka kal'oo qabu kal'oodhaan ka gurguran kal'oo keessa naqanii akkasitti olii gadi facaasanii jechuudha. Qubee tana waan laaftuutti sadarkaa kana geettee hin qabduu jechuudha. Gaalaan fe'aniitiin akkasitti meeshaa gaala kanaan akkasitti facaasanii jechuudha. Namoonni yeroo san akkasitti daldala keessa turan hundi isaaniitiyyuu itti dhiyaatanii odoo seenaa isaa namoota akkas keessa wanna jedheetiin hubannaa qabutti dhiyaataniitiin agartanii gaafattanii waan baay'ee akkaan ulfaataadha akka amma anaa fi ati irraa haasofnu kanaa miti jechuudha. Namoonni gadi ni tuffata. Beeki namoota hedduudhatu tuffata qubee tana asirratti yoo ilaalu. Wadda maal jedhan maalidha wanti kun no akkasii miti. Hayyuu hedduu itti dhabne. Hayyuu irra osoo jiraatte ilmaan Oromoodhaa baay'ee irraa fayyadamtu. Hayyuu hedduu itti dhabne goota hedduu itti dhabne qaqqaalii. Nama meeqa itti maseensan, nama meeqa itti kolaasan, nama meeqa qubee tana irratti balleessan, meeqaatamii meeqa seenaan haa dubbatu. Kanaaf qubeen tuni akka laattuutti isin geennee jechuu barbaadeeti. So har'a kallattiidhaan qubee isin barsiisaa jechuudha. Irra deebi'ee kanaan dura isin barsiiseetiin ture. Maqaa isii isinii haa barreessu. A jedhaniin jechuudha. A ba kuni asitti A guddaadha. A xiqqaadha. Kunis A xiqqaadha. Okay? Ba guddaa ba xiqqaa. Caa. Caa kunis daa guddaa daa xiqqaadha. Asitti kuni E guddaa E xiqqaadha. Faa guddaa faa xiqqaa. Gaa guddaa gaa xiqqaa. Haa guddaa haa xiqqaa. Kuni mallattoo hudhaati. Mallattoon hudhaadhaa akka qubeetti fudhadhaa. Mallattoo hudhaa tana akka qubeetti fudhadhaa. Maaliifi fakkeenyaaf amma jecha tokko yeroo barreessitan isiisan keessa keettan. Isiin suni akka qubeetti fudhadhaa. Period. Kun I'dha. I guddaa I xiqqaa. Jaa guddaa jaa xiqqaa. Kaa guddaa kaa xiqqaa. Laa guddaa laa xiqqaa. Maa guddaa maa xiqqaa. Naa guddaa naa xiqqaa. Kuni qubee cimdiidha. Okay? O guddaa O xiqqaa. Paa guddaa paa xiqqaa. Qaa guddaa qaa xiqqaa. Raa guddaa raa xiqqaa. Saa guddaa saa xiqqaa. Taa guddaa taa xiqqaa. Kuni qubee cimdiidha isin hubachiisa. U guddaa U xiqqaa. Vaa guddaa vaa xiqqaa. Waa guddaa waa xiqqaa. Xaa guddaa xaa xiqqaa. Yaa guddaa yaa xiqqaa. Zaa guddaa zaa xiqqaa. Okay? Kuni qubee cimdiidha. Chaa. Dhaa. Nyaa. Phaa. Shaa. Tsaa. Jaa. Okay? Qubeewwan kunniin akka ammasitti asii gaditti isinii barreesse kanarratti hundaayaa jechuudha. Wantaa isaatiin isinii barreessee jira. Qubeen mallattoo kanaan an isinii barreesse. Look. Mallattoo kanaan kan isinii barreesse mallattoo kun ka jiru dubbifamaadha. Dhiifama dubbachiisaadha. Qubeen kun dubbachiisaadha. Look. Tartiiba kanaan ka jiru dubbachiisaadha. Takka 2 3 4 5. Dubbachiiftuu baay'inni isaanii 5 jedha. Dubbachiiftuu baay'inaan 5 jedha. 5. Shanan sun dubbachiiftuun baay'inaan kunoo tana laa. Takka asiin ka jiru kana 2 asiin ka jiru kana 3 asiin ka jiru kana 4 asiin ka jiru kana 5 asiin ka jiru kana jechuudha. Kuni shanan dubbachiiftuudha. A, E, I, O, U isii jennuun sanii jechuudha. Kuni dubbachiiftuu baay'ina 5 jedha. Baay'inaan 5 isin jedha baay'inaan. A takka itti daballee naa yoo jenne baay'inaan 5. Inni qalama gurraachaan ani staa takkaawu ammotiyyuu kana godhe dubbifamaadha. Dubbifamaan kun kami? Baa, caa, daa, faa, gaa, haa, jaa, kaa, laa, maa, naa, qaa, raa, saa, taa. Paadhaa fi vaanis keessuma jira. Waa, xaa, yaa, zaa, taa, naadha kun yookiin chaadhaa, nyaa, phaa, shaa, tsaa, jaa. Kunniin dubbifamaadha. Okay? Inni kan biraa ammootiyyuu kan mallattoo kanaan isinii barreessee jirameetu kun asirra jira laa. Kuni qubee cimdiidha. Qubee cimdiidha. Qubee lamaan jiruu jechuudha. Inni kan biraa kan ani star takkaahu ammootiyyuu wannaa kana qalama bulee kanaan ani asitti isinii godhe qubeen ergifamaa qeenxeen 3 fi dachaa 2 jedha 5 qubeen ergifame. Qubee afaan Oromoo kan hin tahin kan kabiraatirraa ergifanne 5. Isaanis kana okay
kana va, pa, za, tsaa fi zhaa kunniin qubee ergifamanidha. Qubee wannaa biraatirraa ergifame, afaan biraatirraa ergifamee jechuudha. So walumaa galatti har'a kan baranne qubee bifa kanaan isinii qindeessee lafa isinii kaahee jira. Dubbachiisaadha kuni. Dubbifamaadha asii achi kan jiru kuni. Hundi isaatiiyyuu jechuu shanan kana malee asii achi kan jiru kuni dubbifamaadha. Maqaa isaaniillee lafa isinii kaahee jira jechuudha. So qubee afaan Oromootii akkasitti akka hubattaniifi jechuudha. Yoo bifa kanaan kan hubattan tahe akkaataa itti walitti fiddanii barreessitan gara fuulduraatitti isin barsiisaa jechuudha. Kun barnoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate qubeedha. Keessa gadi buunee argachuu hin dandeenye jettan kunoo har'a lafa isinii kaaheetiniin jiraa jechuudha. Maqaa isaanii duratti isiniif ibseetiniin jiraa jechuudha. Akka achirraa hubattan abdii isinirraa qaba. Barnoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate qubee. Qubeen quba keenya. Barnoonni biraa yeroo itti aanu hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagayannaa jiraadha. Chaayinaaliin kun chaayinaalii afaan Oromooti. Share, subscribe, like, comment. Share godhuu hin dagatinaa. Subscribe tuquu hin dagatinaa. Like isanillee tuquu hin dagatinaa. Yaada keessanis jalatti naa kennuu hin dagatinaa. Hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagayannaa jiraadha.